Oromoo jechuun Tamaa goraa olti kolkoloo akka takkitti asan daabuu. Maal kutbaa goraa olti. wallahi kufa isin qabu ani miskiin. My family Ani inni tokko na guuta nama 42 na bira jira. Wanni jarri fuutu takka waan bareeda kana fuutanii Siin harkaa please ililli tokko na guuta. baale man takkittiin takkana bareedu fuudhee jira. Waan fuutanii beetanii bareedee wallahi waan babbareedu kana kutaa biraatti nyaata. Osoo akkuma nuyi sanillee laaltanii waan uffatanii kennitanii kan akka tasaan warqa agarsiisa taanaan hin barne dhumne bara akka baaleetti. Amma warri Yaa akki akka baaleetti eegenurraa ijoolleen baalee marti isii ta'e ijoolleen baalee fuute qamashaa argitee qamashaa fakkaatti ta'e ijoolleen baalee fuute. Amma takkitti asan daabuutu mucaa baalee tokko janaajjana ofii ijoollee roobeetu hin jedhe. awwaltu jira daabuu keessaan baasu. Awwaltu janaajjane awwalii fi wanni irra wal dhaben dubbatiin yaati waa namni nu dhagayaa miti. Awwalii fi firiyyeen isii irra wal loltee bar waliin dubbiftu. Firoomsaa baalee irra wal dhabee firoomsaa baalee irra wal lola yaa. Awwalii fi firoomsaa baalee isii irra wal lola. Ila kunoo dhufee iyyuu. Dhufee afachuu. Kompliiki godhaa isin kompliiki godhaa warra jedhu. Billa alee afarsaan afida afarsaan maal ta'e afarsaa fida. Wallahi afarsaa fida. Ay afarsaa. Firoomsaa. Akkanaa kanan bayu bara. Ani gammachuu qaba yaada baaburee fa'aati beekta. Ani gammachuu kiyyaata ibsadhee ture. Gammachuu qaba ana akka mataa kiyyaatti baay'ee gammade. Maaliifi dhiirri dhageeffadhu dhageeffadha boo warri baale kun dhageeffadha kolkoloota warri baale kun dhageeffadha dhiirri baale kolkoloonni kun nama qunnuu beekani warri baale dhageeffadha boo dhiirri baale gammachuurra hin jiru dhiirri baale gaddana jira dhiirri baale shamara dhiirri baale nama qunnuu beektu usmiyye dhageeffadhu dhiirri baale nama baabure jallis usmiyye jallisanii baabure taraa akka baabure kana nam dhugaa dubbachuu jechuudha. Si galee ijoollee baalee kan hin jaalanne garuu baabure waan jaaladhu jecha dhiira baale illee sababa saniif xiqqoo hin kabaja si galee. Garuu baabure dhiirri baale mucaa kana qunnuu qabdii jedha usmiyye mucaa kana dhageeffadhu wanni isin jedhu dhageeffadhu walumaa galatti dhiirri baale amma booda hin jirru jira buleessu hin jirtan. Ani barsi usmiyye baran si hime dhiirri baale dhageeffadha gadda dhiisaati kijiba dhiisaati mucaa kana qunna. Gadda gadda labsa gadda obboleessu dhageeffadhu shamarri gadda boo qofti kophaan gadditu isinillee gadda labsattan isin deematiiti. Haati faate waan jette feesbuukarra barreessite dhageetta. Hiikaa malee wal godhuu qadaaduu beekta waan ta'eef deema wassalaa isin. Dhageeffadhu. Maaltu deema? Wanni barbaade yaade isin gadda keessa jirtan nu gammachuu jirra dhageeffadhu. Amma namni gammadaa jiru dhiiraaf malee dhiirri baale tokkichi gammadee mee dhiirri baale ka poostii godhe fidi mee. Dhiirri baale maal jettee poostii gooti beekta? Ka duraanii ka gartee mucaan keessan ka duraanii ka gaarfaa jaalatte san faa poostii gooti dhiirri baale. Guutuun jira san poostii. Ani nama hunda dura poostii godhe gama tiktakiitii fi feesbuuk illee poostetee jira. Akka baaburee kana dhugaa dubbadha. Baabureen gaaf durillee gadda labsee ture baabureen dhugaa dubbachuuf gaafa awwalallee dubbatee ture. Baaburee dhugaa dubbatta. Ani eessatti gammade an dhageeffadhu mucattii san nurraa fuudhuu ni gadda garuu bakkiteen itti gammade yeroo jalqabaatiif karaa halaalaatiin odoo namni kiisingiin godhin fuudhuu isaatiif mucaa irraa kaaseen bakka sanitti gammadee dhugaadha mucattiin nu harkaa bahuun nu gaddisiisa. Fakkeenya fudhate gaaf mucattii gadaboo asii fuudhee ta'in achi geessee jedhe akka rumichaatiitti irratti wal fixxee amma asii dhungate haadha taatee eenyu ka birallee abbuusin akka itti irratti lafa. Yaa akii bar ramee malkaa katakkaa dubartii argeen beeyne haadha faatee irra kiisingii barate. Hinjile. Ramee malkaa katakkaa dubartiin argeen beeyne haadha faatee irra kiisingii barate. Dhageenne fidaayyuu jarasan barbaadayyu warra kaayiroo sanii ikigir guddaa ka qabu reedii aadamirraa rammee malkaa irraa guutuun jiraate warra akkasitti haadha faatee galaafateetiniin mucattii jiilee hamzaan kun akkana godheema. Taankii wata akkas godhuu keetiin. Dhugaa laafatte amma wanna usmiyyeen waan dhaga'uu qabdan rabbi isin dandeessisu ijoolleen baalee fi dhiirri baaleetii fi shamarri arsii rabbiin obsa isin yaa kennu wanni godhan hin jirtuuti akkatti wal nyaata kunoo. Nuti gaafa duraa jenne ismaartonni warra akkanaa kunniin nuti gaafa duraatu Hamzaa kana Shaarukaan itti baafnee jirra.
Shaarukaan Oromoo akka ta'e. Wallaahi dhugaa sin jedha. Ijoolleen baalee dhiirri baalee shamarran arsiitiif dhiirri baalee rabbiin obsa guddaa isin yaa kennu duraanuu isin ummata zinaan beekame ummata gidaaratti wasalu waan ta'eef akka Abrahaatitti akka barbaadan gurguraan ni kaa'ama malee nuti garuu akka dhiira arsiititti gammachuu qabna. Maasha Allah. Shamarri arsii gaddarallee yoo jiraatte gammachuu guddaa qabna. Nuti dhiira arsiitii fi shamarri baalee gammachuu keessa jira. Maasha Allah shamarri baalee dhiirri arsii qofti congratulation jira. Congratulation jira shamarran baaleetii fi dhiirri arsii. Wallahi dhiirri arsiitii fi shamarri baalee gammachuu guddaa keessa jira. Lama geette usmiyya bartee tu lama geette waame baabure tu lama geette usmiyya dhaggeeffadhu. Gaddi keessan gadda kenna Hojii duraan sirraa waan namaa jettu suni ji'a jaamoota biifattee ol baate. Yaa Shaarukaan Oromoo obboleessu akkana siin jenne bar. Yoo akkasii wal gammachiisu wallaahi ani amma osoo dhalaa ta'eetiin kaayiroo jiraadhee hudduu tiyya bilaash sii kenna wallaahi mallaqa takka malee bilaash salta. Bilaash. Wayne Hamza. Abbo. Dhiirri baalee. Siif gammachuu. Abboo kiyyaa dhagaye Dhiirri baalee kun bar. Maal jedhan beekta akka waan nama garteetiin mucattii sana jaalatee waan jedheetitti. Maasha Allah baga gammada giddii bar ka duukaate kan. Saa dhugaa keeti. An akka mataa kiyyaatitti dhaggeeffadhu akka wayita sarrifadhe midhaani bishaan hin jenne akka wayita si achi arge itti dawwalee abwaashitti akkamitti dhagiifti wanti kun jennaaniin dubbii mistiraa cal'ifata bulloo kiyya naan jedhe. Ijoolleen meedaa fuudhee naan gale bakka kubbaa taphannu konkolaatuu keessa kaa'anii kennu amma dhagaye akka wayita saniiti. Abdii gooriilallee nama yeroo dheeraa irratti duulaa ture. Abdii harka kenniteefi jirta gurbaa kana harka kenniteefi jirtaati. Wallahi usmii erageetta hedduu gammade baxaam iddasna jedhee jira. Maal goona reessi galee waan gaarii. Abdii tullee ka surree mataan baafadha jedhe ka gaafa awwala mataan baafadha jedhe ka gurbaa baalee san fida. Ijoolleen baalee akka dhiirri baalee gaddara jirtu. Inaafaaf akkas dhagaa saniyyuu inaafaaf akkas ta'a. Soni gara gubatee akka kun amma garaan gubatee. Shamara jaraa kana yoo fuudhan wallaahi dhiirri baalee ni naaf. Ini naaf. Wallahi qal'aa lugaan inni amma bar baabure firoomsaan giddiin as ta'aatti maal taate yaaki. Waan dhugaa tokko si himu. Waan nu argine waan ijoolleen arsii waggaa meeqatti ijoolleen baalee. Shamara meeqa dhabne buleessu. Waan dhugaa tokko si hima waan dhiirri baalee tun qabdu si himu takkitti dhageeffadha. Nuti akka dhiira baaleetti akka dhiira baaleetti yoo fokkattuu ganda kennaa yoo namni fuudhe ina har'a yoo dhugaa dubbanne fokkattuu illee bareeddu dhiisi. Fokkattuu yoo dhiirri kutaa biraa fuudhe halkan guutuu yaadaa bulla akkami fuudhe jenne akka dhiira baaleetti. Okey amma gadda labsaa akka dhiira baaleetti daqiiqaa takkaaf haa gaddi nu guutuu keessa warra jala jirtan guutuun akka dhiira baalee wajjin daqiiqaa takkaaf faarfannaa nu jala wajjin jettanii. Profaayiliin feesbuuka kiyyaa guutuun miidiyaan an fayyadamu guutuun gurraacha haaloo saaluu. Takkaa gadda labsaa warra jala jirtan guutuun ijoollee baalee dhiira baalee rabbi isin dandeessu jedhaani. Shamara arsiillee booda gaddatti aarsina waan ta'eef dhiira baalee rabbi isin dandeessu jedhaani warra jala jirtan. Wanni walii godhan hin jiru du'aa walii kadhanna. Taaziyyaa akkuma namatti galtan namarraa gaggeessanii dhiirri herregee saluu hin danda'u warri jedhaa turtan sun hoolayyiin eessabbaa kee ture tabboleessu si galee farajjii warra baalee akkatti matarra baadhatee deemaa jira. Kana isin jenne nuti wayita waa malee nuti bar barnoota gurguddaa qabna hin jiraanna doktor waa malee doktorummaa nutti kennine kanaaf gaafa nuti hin dandeetti dhiirri herregee kun badaadhaa gaafa isin jennu abdii ati beekama fakkeenyaaf ashitti dhayaa turte sababa harfaate amma gadda kana akkamiin laalta takkeetitti. Ashitti nuti gaafa awwalaa sawwanni dhoyne jenneef dhageeffadhu ashitti ajaja keenya diddee jennaan dhoyne malee ashitti waan biraatiif hin dhoyne wallahi anaaf ashittiin bataam itti piisidha. Anaaf ashittiin akka amma isin irratti miidiyaa irratti tokko irratti baratanii miti nuti ashitti lafarratti beena nuti lafarratti nama gobba keessatti waliin mudatan. Garuu kantee wayitee teennee kanatti ilaalu gara nu bo'aa jira akka nama barbaree nyaata kana garaa nu amaaliif maal akka ta'e hin beeku. Rabbi garaa isin haa guban mallee. Bishaan korraa irraan dhugaa yaaki. Abo iya labsina akka dhiira baaleetitti abdii akka dhiira baaleetitti kottaa ammoo warri gaddooddan akka dhiira baaleetitti sabbar zeenaa dhiira Dombirii faa galchi dombirii inni galchi dombirii kaata zela dombiriin bu'aadhaa raawuseene. Dombiriin galchi.
Met dom. Asala la kosa barreeffata. Dombe la kosa barreeffata. Garaan gubatee jira usmii aki haa baafattu yaaki. Wallahi billahi. Ina garee dom biri share tukura. Ina garee bon. Dombe la kosa barreeffata. Asala jira am sala tokko barreessan turre. Kota boya gotun kesan. Warri bale kota boya isin bochuna nuti. Kayon kena duraan isin bochuna. Dom bir. Gimana bagaimana? Gubadda beeramaadha namichi. Barbare wanna gubna. Wallahi Usmiye ma kanatti nu gubda silati ma asirra keete nu gubda. Ani wanna biraati illee nu gubanne waa tokko gammadee waa tokko aara jechuudha yoo asirratti argu maal beektanii? Kabajaadhaan deemtee jaarsi suni jiilee akka Usmiyyee nu baane jiileetiniin namoota biraa hambiseetiniin akkanatti isii adda qeebalatee akkanatti faa godhuu kana isiilleen kabajaadhaan dhaquu kana dasna jedhe garuu ammoo tuyyuu keessattuu yoo ijoollee baalee harkaallee baate ijoollee arsii harkaa bayuun achitti ama kiyyaar bashiir tokko hin baate. No. Akka bakkana dhaabbadha bilasu. Tokkoffaa dhaggeeffatu. Lombir akka baaleetitti gadda maaliif ani dhiira baalee kana dhaggeeffadhu waan biraatiif ittiin xiyyeeffanne dhiira baalee maaliif dhiirri baalee kun bareedumaan tokkoffaadha shamarri arsii kun dhiira baalee yoo jettu amma fakkeenyaaf wallaahi akka nama kaabaa xawaafuu fiidutu itti fiidi dhiira baalee tosiin bahe yoo jedhanii guyyaa guutuu isa soqaa oolte dalagaa arabaa dhiifte wallaahi an nama shamara arsii nama dhiira baaleettu kunoo as dalaga jennaanin dhiirri baalee as dalaga jennaanin araba biraa haftee badatti bar dhiira baalee dalagaa achi re'ee kana dhiira baalee dalagaa arabdi jedhee itti beennaanin shabkii jala dhokattee araba achitti itti re'ee beeka sigalee kanaaf obboleesso namni akkatti isiniif baqata akkamitti gurbaan shaarukaan kun isin seenee isin harkaa kana fuudhan kana kanu jennu akkamitti kana fuudhuu danda'edha waggaa meeqa dhiira baalee kana amma boodatti bar dhiirri baalee kalaas amma boodatti namni isin jala deemu tokko hin jiru sharafni keessan gadi isin bu'ee jira shamarri guutuu nama haram keessaa isin agarta wallaahi takkaa waan qabatte shamara si qofadda waan beekanii duraan kara gara galte malee dhaabattu dhuufuun jaraan qabachuu dandeetta. Nudura arsima fuuna arsina mallee aga lubbuun jirtu numa jaalatti. Arsii maal fuuta waan dhageeffadhu waan namni dhibbi tokko dhungatu fuutan kaa'isin kunoo nama akka arafaatee kana nama akka arafaatee kaaftanii bar dhiirri balee. Yoo baabureen haadha faatee fuudhina nu facceessa. Haadha faatee bar dhageeffadhu haadha faatee maal jedhe beeyta maal jedhe haadha faatee tu maal jette rabbiin dhiira baalee nan agarsiisin malee jette bar dhiirri arsii beerri arsii kun dhageeffadhu namni gurguddaan kun guutuun isaa gara baaleeti wallahi dhugaa sin jedha gara baalee isinuma gurguddaa kaasa haga yoom shamara qaqqacalee akkanaa obboleessu buskuuta mee achi laala obboleessu mee harakaatuma jiraachudha wallaahi bar wayne gurbaa kana killee yoo mataa dhiirri baalee dhaggeeffadhu usmiyye dhiirri baalee yeroo kan warqiti jarri dulloota arsii gamanaa jala deemti yoomta warraa argite yaagita warraan abdii dhaggeeffadhu nuti kafuudhaa jirru ilaalaa dhaggeeffadhu gumaa qeerroo eessaa fuudhe amma arsiidhaa fuudhe abbaan shittoo eessaa fuudhe arsiidhaa fuudhe nuti da'oo keessa abbaan shittoo san way gumaa qeerroo waan inni fuudhe gartee jiru mee gumaa qeerroo haga ashitti kana bareeddi ta gumaa qeerroo fuudhe bareeddi mee dhaggeeffadhu kana fitachiisati na fitachiisi ka nuti isinummaan gartee isin akkamitti isin jalatti haftee asirraan deemtee haga harargee geettu eeydan isin waan bareeda nu keessa jiru no dhageeffadhu nu akka arsiititti wanni nu dakaluun qabu maaliif tokkoffaa irratti arsiin obboleessu nuti yoo ta arsiituu bulfatuu dadhabnee nu harkaa yaatee dhiirri baalee bulchaa jirti waan ta'eef nu nurra laalina Norke dadhabne gaaroo obboleessu akka malee nu baay'ate maal arsii kana keessatti namni dhugaa dubbachuu reedii ibsee jira maaliif arsiin kun baay'inaan shamara dhalchitee jira obboleessu hin baay'ate nutti waan goonu wallaalle kunillee shamaruma yoo dhalate kunis shamaruma yoo rabbi dhugaa dubbise akka baaleetti garuu warri baalellee shamarri baalee kutaa biraan deemtu jettan rabbi fidee itti kibise eessa abbaa keessanii seentaran reedii taareen reedii lammaffaa no eessa abbaa keessanii seentanii jira har'a nama eessa seentan garaan abbo yo Yusuf Usmiyyeen dhugaa dubbate garuu maaliif beektaa nuti akka baaleetti dhiira kana baay'inaan qabna takka jirtu iyyuu maan buune. Hala wasaaleen salaama alaikum. Ala wasaaleen maanyaa maganaanga ayyee ijoollee sirkitu ala obboleesso nuti akka sirkaatti tarsiilee keessa jiru baalelee keessa jiru isin garuu maaltu nu galche dhageeffadha akka baaleetitti sii galee wanni nu hin jirra jennee deebii nama tokko deebisuu hin qabnu kana booda mataa qaqqabannee jiraachuudha. Muknyaatu ashitti mataa keenya cabse.
hinjirru bar hin kulaanesi. Ani Hamza mucama bichaadha qunnee ati dhiira mangistii dheedheen shaarukaanii usmii eefaa itti baabsan harkarraa kaasee nagaan jiraadha. Ani maaltu naan gahee awwalayyuu. Dhugaaf jennee nutti baafnee jiru dhugaan gaafa awwala Hamzaa kanatti Azaa Shaarukaan jedhan. Oromoon se'u gaafa awwala isaa argu siigalee. Ani Hamzaa bichaadha qunne bas Hamzaan mucaan namni waan. Hamzaa dhageeffadha. Ijoolleen baalee guutuun dhiirri baalee gadi yaatanii Hamzaa galateeffatu qabda. Maaliif isin galaafatee jira gurbaan keessa mucaan baalee akkasitti dhaadhatee goonni baalee qabdu yeroo ammaa kana keessatti goonni guddichi baalee qabdu kafooroo isin isaa akka baaleetitti sadarkaa tokkoffaa irra jiru 300 wayi ol jiru. Gadi bahee maal jedhee gadi bahee maal jedhee turree mataan baafadha yoo mucattii kana garteetiin ka inni fuunu taate yoo inni jaan arge jedhe goota baaleetti beeksu goonni baalee sun akkas tokkoffaa irratti baalee isin galaafatee jira namichi isin galaafatee jira Shaarukaantichi Rabbiin obsa isin yaa kennu. Waan dubbannu hin qabnu akka doofir kana mi'uutii qabadee ta'an waan dubbannu hin qabu. Na dhagaa akka ijoollee baaleetitti kaabaan keessa nama booda Hamzaa ta'uu qaba. Hamzaa laalaa salaata yoo inni Ameerikaa laala salaata. Kana buleessa. Kaayiroo jira Kaayiroo. Walumaan salaannaa bara walumaan salaannaa isinii waliin salaannaa isinillee isin dhaggeeffadhu. Akka dhiiraa nama dhaggeeffadha isinillee waliin salaannaa maaliif beektanii teessan gaafa walaa wanno qubee mormatti faa Hamzaa qubee haa kana faa bitattee birda ittee takkitti maafaan keessa namni dhungatee achumaan gati isinillee gaddarra jirtan nullee gaddarra tokkoffaa dhageeffadhu nuti shamaratu gaddarra jira malee dhiirri gaddarra jiru amma shamarri baalee gaddarra waan shamarri baalee waa isi wajjin gaddarra jirti shamarri baalee maa isi wajjin teessa waa meeqa ifa ajjee shamarri baalee maa gadi aarsaa baay'ee kafalte dhageeffadhu aarsaa baay'ee kafalte birda ittee uummata akka dhageeffadhu walumaa galatti adamma shamara baaleetii fi dhiirri arsii wanni gaddisiisu takka hin jiru. Dhiira arsiitii fi shamarri baalee isinii teessa nama dhageeffadhu sababa isaatiif jecha teessa sababa isaatiif jecha surree ofii fudhattee mana namaatti gattee. Afachuu I am doctor dhufee jira. Abboon dhageeffadhu. Guutuun keessan ibsa doktorri kennu dhageeffadhaam. Goota farda akkasii argatu. Dhageeffadhu biyye isin akka baaleetitti waan gaarii fuudhuun beekta waan. Isin teessan dhageeffadhu teessan akka arsiitti mataa hin cabsite bar surree manaan baati gattee osoo surree manaan baati fudhatiin birleessee nanuu ittiin milkooy. Waan guguddaa akkanaan fuudhu. Abboo dhageeffadhu wanni tokko sitti himnu dhageeffadhu. Kanaatu kusi baale dhiira baale. Dhageeffadhu firoomsa shamarran gurguddoo namaa kennineerra qoonnee jirra siigalee akka arsiitti shamarran gurguddaa kanneen qooddanii dhageeffadhu huccuu fudhachuu hanqattee surree baafattee godhachuu hanqattee Hamzaa rakka badhattee habilii morma godhattee qubee Hamzaatiin dhaytee hin milkooy. Afarsa eeshismu firoomsa dhageeffadhu tokkoffaa irratti nuti kan jenne dhageeffadhu ijoolleen maan baale durban goonni keessan gadi bayeetiin surree mataan baafadha jedhe dhiyeessi fida. Dhageeffadha amma laalila. Waan tokko beeki Usmiyye nuti gammachuu qabna gara tokkoon akkami jennaanin intalli teenya kabajaan gama lamaan gaddarra karaa nagayaati yoo fuudhe gammachuu qabna. Daadannoo dhiirri gaafa waan tokko dhaadatte bara abboo dhageeffadhu Hamzaan gaafa walaa sitti beebar ani yoo barbaade dhiira baaleetu akka saluu danda'u hime mucaan bare achitti na gaddisiise maaliif ayyoo barbaade jarman irraa fidee hudduu si salas himaa jedheen. Tala namni marti irratti lafa dhahee nun gannee gaafa san akka washakataan kaayiroo marti nun Nuti bar akka inni xiiqii keessa galee fuudhu goone bar isin surree gachisiiftanii surree mana namaatti gachisiiftanii akkamitti fuudhu jedhe mucaan. Xiiqii maan harkaa baafannaadha. Akka dhiira baaleetitti maqaan nun badini shamara akkanaa ismaartii qabnu kana nu harkaa baheennaan amma boodatti dhiirri baale duraanuu kana maqaa fuudhu. Teessan amma dhageeffadhu teessan eenyu galaafate beeyta amma Usmiyya yoo waliin hafte teessan haadha faate eenyu galaafate beeyta. Kadir gabbaye ijoollee argeetimi surreen isinii ajooyitii jedheen achumaan Hamzaan ittiin kalooye osoo isin kaayiroon gahin bar. Doktor Mattaaw shabakaan doktora qabaa jira. Ejibbaata du'aa imimmaantu bu'aa jetti Oromoon. Sinii galee? Akkana. Kana jennaani dhugaa rabbii dubbachuu fi teennallee hima barbaaddee garuu akka teessanii qunxurroo barbaaddee jiru barabboo mudhii maratti rarraatee surre odoo inni salin barabboo darajaa gubbatti shinshinii jalaan ol murte.
Dhugaa rabbi dubbachuuf teena yoom takka Teena halaalaan dhaqxee jaartii halaalaati rakkoo. jaarsi halaala obboleettu Addunyaa gubbatti dhageeffadha obboleessu. Addunyaa gubbatti takka dhiiratu dhalaa barbaadee bakka isiin jirtu itti dhaqa malee dhalaan barbaadee qunxurroo bitatu jecha. Isin dhiiratu shamaratu dhiira ijaazaa buufata? Inde dhiiratu iyyuu dhageeffadha ijaazaa miti barku Koy atummaan biyya arabaa jirtu kun shamara takka ka'ee sitti dhufe eegatti halaal godhate isi ka'ee sitti dhufa moo situ ka'ee itti dhaqa? Situ ka'ee itti dhaqa? magaalaa isin jirtu. Kana yoo taate afarsaa dhageeffadhu afarsaan dhugaa isa dubbate maal jedhaa jira afarsaa wanni jedhaa jiru ban dhageeffadhu namni tokko obboleesso dhageeffadhu gaafii kan gaafanne tokkoffaa irratti jarri kun yoo wal fuudhanii jedhan warri kun yoo wal fuudhanii jedhan tokko biyya baqaa sanitti mucattiin kun bira deemuu gaddatti jira malee amma afarsaa waan biraatti akka gaddatti hin jiru afarsaa garri ittiin dhaan hin jiru salaati obboleesso hin salaanne nuyi gara dhoyni wallaalle. Usmiyye mee gaafii kan dhageeffadhu. Shamarri takka wayita heerumte shamarri takka wayita jala jante. Isitu fidata moo isi si fidata? Obboleessa dhageeffadhu firoomsaan abbootan ni gayyaatti. Dhugaa rabbii dubbachuuf nama qunxurroo yeroo jalqabaatiif dhageenne nama qunxurroo bitachuu jecha xiyyaara yaabbatee asii achi zooru. Salaa si koomatu. Abbootu kabajaan Wallahi yeroo jalqabaati. Kabajaan birreete waan akkanaati. Xiyyaara obboleessa uf gadi qabinaayaa akki xiyyaara baatamaara qunxurroo. Amma isin akka gadabitti silaa hin boottan jennaani afartoon ajandaa xiyyaara hin boottan. Xiyyaara yaabbatamee barbaadamaara obboleessa xiyyaara yaabbatamee liqimsita. Qunxurroo dhiira. Gadda guddaa keessa jirra akka gada dhageeffadhu afarsaa gadda keessa jirtanii misira akka gadabitti. Dhugaa dubbachuu dhageeffata hinaafaadhiisi doktor maaliif gadda dhiisiti dhugaa dubbachuudhaaf kun gammachuudha maaliif qunxurroo yoo taate namni akka haadha faatee zooreen jiru dhageeffadhu akka gadabitti tabaalee surree mana namaatti gattadhe surree iyyuu godhan. irraa kaatee biyya galtee biyyarraa kaatee baara hindii qaxxaamurtee bara baara diimaa qaxxaamurtee tiniin itti dhayitee bara onatti baay'een dhuftee kana asillee itti jiru qarshii meeqa baaftee qarshii kuma dhibba takka baafte isa bira garuu haati baatee Aboy salam taran duranu gadabii fi baalerraa homaan qabu. Illee waaqate afartoona waaqate gadabii. Galee obboleessu anuu galee anuu keessaa galee wallahi garuu dhageeffadhu alhamdulillah wanni wayyaa maali beekta Obboleessu. nuti amma akka sirkaatitti keessa hin jirru afarsaa nu akka sirkaatitti keessa hin jirru rabbi waliin maqaa si balleessi. Wallahi dubbiin maruma jabaata gaafa afarsaa waaqate dubbiin maruma Gara jabaata. malee garri dubbiin warkaa babbade kun amma mushkila qoomii rabbiin fide waan rabbi gubbarraa nama buuse aamin jedhaa fudha gadabi rabbi si obsisni yaa kennu irri baalee rabbi obsisni yaa kennu garuu immoo shaarukaan nu galaafate irri baalee gadda keessa jirti mucatti hin nyaate munaalicha eduma waan godhaa bule yoona firoomsaa bannaa ta'edha akkam godhaa bule yoona mee amma gadabii fi warri baale dukkaan dhaabne bahuu qabna walumaa galatti. Diidaa illee keessa hin jirtu keessaa ba'a. Abboo bara amma kun olaal edda halkan akka qabxii kudhanii kun amma barciisanii laayivii kenna laalu jiranii waan taate. Eda yoona dhageeffadhu eda amma yoona bannaata la ilaaha illallah la ilaaha halkan guutuu yoona dhufate kaa ala biyyee koo jedhanii bulte waa hamsaa koo la ilaaha illallah. Akkatti isin garaafatti gaafa nu jennu hin diddanii bar dhiirri baalee kun hin jirrettanii gaafa yaa'inaa fixfixin jennaa isin jedhu dhugaan seeta wallahi an dhugaa isin jedhe shaarukaan jennee gaafuma dura itti baafnu nu maqaa dhageeffadhu gaafa shaarukaan hamzaadha jennee itti baafnu dhugaan seetan dhiirri baalee kun nu malee dhiirri hin jiru dhiirri harargee keessa hin jiru Dhiirri baalee yoo shamarran ismaartii qabattee gara hospii maal taate shamarran ismaartii qaban wallahi yaa sumaanya makkanaanya habibi thank you shamarran kotoo tokko harmallata hafte tan jedhu manni kun obboleessu icciitii dalagaa manni suut godhee osoo namitti akka argin godhe dhiirri baalee kun jechuun amma bar dhiirri baalee fuune jedhaa turte yeroo waggaa meeqa guutuu obboleessu hin kijiban jedhaa turre firaanki jedhaa turre mee gurbaa baalee dhiirri baalee yoo isan fidin namni akka dhiira baalee kijibu hin jiru
Dhugaa sin jedha addunyaa gubbaarra Walumaa galatti yoo amma cullee akka shoominootaatti paantii jecha. bilaa cullee naa culu ambellee naa culu matarraa nufirraa hin baafne nuti akkasii koomandootiin nu saalfachiisuu deema akka baalee bira taree jechuudha. Digalee maqaan nu badee bara. Walumaa galatti nu akka baaleetti homaayyuu nu hafne namni ammoo kana nurra dalagee nu ni beeyta. Ziizoodha ziizoo baalee bidiree namichoo malaataa jarman ka Ameerikaa. Gurbaan shaarukaani wallaahi fadha. Namni harkee bulchiitii malee waan nu beeku sun cinqiin beeku akka isinii kana. Dhiira baalee osoo taate bara sa'aatii jennee furu. Har'a fidaa jira. Fiizaa dalaysiisee fi boriin dhufti dirree xiyyaara deemtettee lafa jala minaa deemtanii barisin. Icciitii godhuun beeytan. Dhageeffadhu walumaa galatti akka wanniititti jechaadha sii galee akka baaleetitti gaddaa ganan jedhamnetti nu dhagame akka hamzaatitti akka dhiirummaa isaatitti dhiira quunnee fi jira dhiirri dhiiraan quunnine dhiirummaa iyyuu hin qabdu sii galee hamzaa wanti nu Namni namaan quunnee qaadha jedhan. Quunna fi namni namaa Walumaa galatti dhaggeeffadhu damma gadda keenya fudhannee Hamzaan akka harargeetitti maqaa waamsise. Allah harargeetti yeroo jalqabu kamtu baalee bibi wallahi fuudhii jala baase amma baalee yaasino intala baalee fuunaaniin kana booda walitti gayyaana intala baalee sii galee akka baalee akka harargeetitti hamzaa yoo ta'e dhiira mataa ol qabachiisa sii galee nu ammoo akka baaleetitti ijoollee dhiira baalee choominoota gadda guddaa nu dhagayame sii galee miknyaatu hinaaffaadha hamzaa yoo taate dhiirummaa isaatiif quunnee fi jira akka Garoommoo maali beekta Usmiyyee maali beekta harargeelleen mucaa kana shamarran harargee mucaa kana dhabuutitti shaarukaanii tokkocha qaban kana dhabuu isaaniititti shamarran gadduu qaban. Sii galee. No harargeen dhiira hedduu qaba. Gadduu qaba shamarran jaraa mucaa kanatti jaalala beeku kana dhabuun jechuun barate waan Mee baalee keessatti mucattii akkana bareeddu ta biraan argitu bara. Baaleen keessa namni bareedni guddaa kanuma jira. Kana inni fidutti baay'ee tokko gammade sii galee dhiira baaleetti goddara jira malee shamarree harargee gammachuu garaa agarre. Miidiyaa marratti meelaan obboleessa goostii shamarraa harargee dhiira baalee ilaalime. Dhiirri baalee kun guutuun hin gadda. Shamarree harargee Usmiyyee dhageetta. Shamarraa itti baasee taati kan sa'a 24 yoo namni qolaa takka fuudhee jiru waggaa Dhiirri baalee dhageeffadhu achitti dhabuudhaafi sii galee wanni kun amma yoo xiqqaate jaarraa tokko gaafata shamara akkana argatu gama dhiirri baalee. Wallahi billahi. Akka achitti argachuudhaafi jaarraa tokko guutuu isinitti fudhate. Tan ammoo dabarsitanii isin harkaa baatee jirti rabbiin obsa isinii haa kennu maal goonu wanni goonu hin jiru bara. Bira choomina abdii dhageeffadhu san hin jedhin. Yaa kana dhageeffata ammallee waan tokko isin dhageeffata dhiirri baalee boottanii jedhaa yoo barbaade mucaan gadhiisee wallahi ta biraa fidate hin beeytanii ta gadabootu tamu akka itti booyaa turre maaliif fuudhe jettee ijoolleen gadaboo kun itti yaa turraaniin deemaa mucattii keessan isin deebisa jedhe danda'a ittiin qabu wallahi hamzaa yoo barbaade 15 takka booda si deebisee ta biraa fida. Baara qaxxaamursiisee bara obboleessu shaarukaan akkana agartee beektaati nama kuweet irraa asii Itoophiyaa galchee Itoophiyaa irraa fuudhee Dubaay garuu kunillee anshakii irraa qaba Usmiyyee anshakii irraa qaba akkuma kadiir ilma hubbannaa intala wannoo asirraa galchee biyyatti galcheetiin hin jedhu tunillee kaayiroo fidee wachitti gata dhiira argee kun qabu nama siiftanii kaayiriin qabdi. Dhageeffadhaa isinitti maa intalli. Wallahi dhageeffadha yoo isinitti iyyitan cinqaan danda'u uummanni dhageeffadhu itti iyyinaas hin jedhe bara ani miidiyaa kanarratti itti wacinaatti irraa gattaa. Warri irra iyyaa jirtan isa sana boodatti nu irratti yoo ati iyyite cinqaan danda'u obboleessa uummanni irraa har'a guddate akka isinii azaaba keessatti hin guddanne akka isinii cinqaa keessatti. Ammoo dhageeffadhu Usmiyyee sitti maatii dhageeffadhu. Gurbaan qal'ooti intalli tamanyaa baati bakka fuudheeti gurbaan haa fuudhuuti dhiisa maal waanyoo isaan qabnu nuti haa fuudhu intalli tamanyaa Bakka dhiirri baalee gadda labsadhaa ka dhiirri baalee gadda labsa. Gadda labsaa dhiirri baalee. Wanni kun hin jiru. Gaanaa dhaabaa. Ganda yoo taate walumaan labsanna. Antee shamara gada bootu gadaadha nyaate wallahi shamarri gada boo haadha faatee sharitti sheer godhamee bannaa taa'ee dhuftuun sabbarsiifna wallahi wanni godhan hin jiru haadha faatee sheeritti godhamee ummata. Usmiyyee maal isin jette feesbuuk irra poosatte keessaa si erge bar feesbuuk irra waan isin Nama wajjin wal jette jajjabeessa waan ta'eef haadha faateetti sheer godhaan jabeessinaan. Haadha baatee maqaa baalee tokko qabattee jirti. Bakkee barattee laayifii mararraa baddee agartee har'a laayifii jirti agartee duraan barga nama subii irra halkan irraa irra bulti akka eeda suuraan isii ol ba'e saasan laayifii cufattee itti dawwalanii jechuudha. Akka gizee wannoo jette yeroo masaan feesbuuk irra barreessitee bar Usmiyyee feesbuuk irra barreessitee har'a feesbuukni maal jedhaa jette. Ijoolleen harargee sirri dhageeffadha sirritti haarisa godhuufii qabdan eeggamuu qabdi mucattiin tun waa taatee ennaaniin lola barakaan xaaliyaanii lola ka'een beeytanii lolli xaaliyaanii guddichi gaafa ka'ee jedhu ati gaafa kaayiroo dhuftee tasii ajjeefnaa wayiitu jira waan ta'eef mucattiin kun waa taate taananiin itti gaafatamtanii warri harargee mucattii eegumsa godhaafi dhugaatti jiran. Wallahi dhugaas hin jiran. Jabeessa.
Abbo Jabeessa usbii dhagee ta'an dhugaara Beet, ishuu isii haa dubbachuu dhugu, wallaahi waachuu qabdu. ijoollee harargee tana jechaadha. Hedduudha sana jedhanii jiran dhiira jara jechuudha. Hinaafaan beekan abboo shamaraaf dhiirrillee abboo dumaashiin teena dhufte jedhanii bara eegani wallaahi billa. Ummata akkasi jaalala beeku nagarree Yes. balkaaba. Maa rabbii wannoodha. Garaa kee garaa qabes qulqulluudha. Warab balkaaba ummata Andiira harargee tanarraa wanni ijoollee harargee tanarraa shamaraa fi dhiira illee ta'e wanni irraa Ammoo rabbi hinaafaan jaalatu. jibuse bara. Wallaahi dhageeffadhu wanni dhiira harargeetiif shamara harargee ta'e milkeessu maal beektanii? Baay'inaan zinaa irratti yoo fuudhan ni fuudhan yoo dhiisan ni dhiisan halaalumaan fuudhan yoo dhiisan shamara Yaa jedhan. zinaa lakkee bar dhageeffatu. Baalee fi dhiirarsii kana maaltu gadi hin deeme beekta zinaa dalaguu. Zina gadi hin deemu dhugaa. Harreetti rakkataa guddatee amma warri dhiirri baaleetiif dhiirri arsii kun zinaa dalaguu malee fuudhuu beektan. Wallaahi dhugaa sin jedhan. Dhiirri baaleetii fi dhiirri arsii kun wanni bakka maratti akkatti namni shamara babbareedaa mare sin harkaa guuree fixuu maal inni dhiirri arsii kun baaleetti heerumta shaarmutti deegee ajaa. Dullatti de biyyattuu takkas taate tun arsii fuudhu tun maaliif fuudhu jala boo'uu malee obboleessa yoo namni fuudhu. Alhamdulillah maasha Allah jechuun beektan. Kulu maasha Allah jedha armi waan babbareedaa kana yoo gartee galee maasha Allah jedha wallaahi. Maasha Allah jedha hinaaffaa keessa bayaati. Abbaan barbaade abbaa barbaade abbuu maasha Allah jedha. Shamarri arsii ijoolleen Ummanni harargee kun ijoolleen harargee kun halaalaa wal fuutii halaalaa warra aljitti ummanni uummata fikiriiti kalaas waan yoon qaban garaa keessa. Haraama barsiiftanii abboo dhageeffadhu shamara keenya kana haraama barsiiftanii barisin. Baale yoo jettu shamarri hirriba kana keessa leelutti al baale. Baale. Salaam baafudha salaam amujatti gaafa salaam. Dubban salaata irratti hidhatanii beektaa. Salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaam alaikum waytan jedhu wa alaikum salaam mucaa warra baale naan jette. Waan salaama gaafas seete. Mushkila abboo. Wanni kalaabata garuu qooyi biyaasi gaafii qaba usmiyee gaafii qaba ijoollee baalee tanii irra. Dandeettiin jira qooyi dandeettiin keessan ijoolleen baalee jechaadha. Ijoolleen arsii tana bichaadha. Kutaa biraati qooyi maa isin wanni hin taane. Dullootuma deemaa dandeettii bakka hin jiraamire irratti wanni taatan isin. No namni zinaa waliin dalagu jiru. Namni wajjin zinaa ta'e namni zinaa itti dalagu jiru. Amma bar dhiirri keenya kana jimmaa deebee yooma jimmaan fuudhu gattattaa'ee yoo gargari. Jimmaan jette. Jimmaa maaltu fuudhe? Jimmaa maaltu fuudhe? Dhiirri keessan dhiirri baale. Hedduu jira kan leengaddaa sargi jira guyyaa torbaan kana keessa sargi hedduu jira. Anillee amma fuudhatti baale galee jira kalaa sama dullatti yoo illee taate. Amma dhiirri baalee jimma deebee jira dhiirri baalee jimmaa fuudhu jira amma guyyaa torbaan kana keessa sargi sadii moo furtuudha kan jimmaa ijoolleen fuudhu. Dem maaltu jira jimmaa maaltu fuudha min kajibina ofina dhiirri baale ka jimmaa Sitti erga tokko sana boodatti hin jiru. Dubaay warra jiru hedduu jira. Daalaa hin jira hin jira. Achitti arfadha wayya. Jalaa fuudhaa firaasha achitti arfadha. Amma isin walumaa galatti maal gochuu qabdan Sabbar seenaa wanni godhanii jiru warri asitti walitti qabamtan guutuu gaddarra jirraa gadda beeksine warri gadda boo gadda keessa jira baalee ijoolleen dhiiraa gadda keessa jirti nuti ijoolleen harargee fi shamarri baalee fi dhiirri arsii gammachuu jaban nutti dhagamee jira baga gammaddee obboleessa keenya baga gammaddee baga fuutee tiriin edda ceetti biraa bultee wana la ilaha illallah osoo Wallahi gadda guddaa nu dhagayame.